Arkafune daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti isin haa dhaqqabu jenna. Kun qophii seenaati. Qophii seenaa keenya har'aa keessatti nama seenaa qabu yookaan immoo bara dhaloota isaanii keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaannaa guddaa nama shoora bahataa tureen keessummaa godhadhee isin biraan ga'uuf jira. Egaa isinis immoo egaa qophii yookaan egaa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Walitti deebina. Egaa daawwattoota keenya akkuma nama kaasee egaa qophii seenaa keenya irraa kan egaa guutummaa guutuutti kan isin biraan ga'uuf jiru Ambaayiluu Nachooti akkasumas ogeessi kaameeraa keenya immoo Habtaamuu Birraan waliin jira. Akkuma dura isinii kaasee waggoota 18 oliif iyyaafannoo malee yookaan namni isaan iyyaafatu dhibamee mana hidhaa bakka adda addaa keessatti kan hidhamaa turan. Bara sochii qabsoo hidhannoon gaggeeffamaa ture roorroo fi cunqursaa saba Oromoo irraa ittisuuf kan qawwee kaasan jaallan isaanii waliin lolanii lolchiisaa nama turan yookaan immoo dirree lolaarra nama yeroo dheeraaf turan. Isaan keessaa har'a hiriyoonni isaanii as magaaluma Finfinnee kana keessa illee kan jiran yeroo ammaa qabsoo karaa nagaa kan gaggeessaa jiran keessaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo mataan dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa kan waliin turanidha. Guutummaa qabsoo bilisummaa Oromoo bara sana yookaan 1980moota keessa ka turee fi haala jiruuf jireenya keessummaan keenya har'aa keessa darbanii fi amma itti jiran cuunfinee kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa nu waliin turaa jenna. Maqaa ani jalqaba maqaa isaanii ani isinii dha'uu koorra mee jalqaba keessummaa koon isin barsiisa. Baga nagaan dhuftanii obbo. Mee maqaa keessan bakki dhaloota keessanii eessarraa immoo dhuftan ammallee ka jedhu mee daawwattootuma keenyaa fi gaggabaabsaatii maqaa. Ishee galatoomaa waan carraa gaaffii kana naa dhiyeessitaniif galanti keessan guddaadha. Bakki dhaloota kootii kuni Daallee Gumaa Guddaa jedhama. Lixa Oromiyaa lafa aanaa Daallee Waabaraa jedhamudha. Sana booda utuu yeroo roob cunqursaa baqachuurraa natti hammaateenaan bara 1969 keessa lola Sumaalleellee enuma deemeen loleef nan deebi'e. Sana booda nu ergamtaa jechuudhaan haala kana ilaalee jennaan cunqursaa natti baay'ate achirraa lafa jijjiirradhee bakkuma roorroo kanaatii fi miidhaa garmaleenis narra geesse. Achirraa gaafan bakka jijjiirradhee jedhu utuma teenyuu achittis cunqursaan natti hammaatee gaafa jedhu milishaa wattaaddara kan ta'e achitti gannatti duuluu shiftaa dhabuun badee jedhu duratti yeroo sanatti sargoo gabbii jedhu yeroo dargii sana gaa akkasitti dararamoo kana hiraaruma kana dadhabeen achitti galee gaafan jedhu booda addi bilisummaa Oromooti jedhanii ni dhufanii ani cunqursaa kana jalaa ba'uudhaaf lubbuu koo balleessuullee kan hin barbaade garuu qabeenya nan qaban ture yeroo sanatti maatii nan qaban ture bakka bakkatti mana namaa gubuu fi ajjeesuu fi fayyaa nama raashananii kan utuu lubbuun keessa jiru bulchiinsi kotaa keenyaa sun Nugusee Faantaa kan jedhamudha. Nama sagal naannoo keenya sanatti rashanuudha utuu lubbuun keessa jiru nama hawwaalanis kanas argee garaan na jibbeen kana taa'ee hin eeggadhu jechuudhaan dhaabaddi bilisummaa Oromoo kanatti utuma yeroo ol baane bara haadha gandi koo kun ni dhufu nan gaafadhee akkatiif deemna jedhanii isan barbaaduun argadhe jedheetan achitti
deemee warri an arge kuni akka maqaa isaanii dhabuudhaafi. Gara waa'ee seenaa sanaatti hin darbiin dura maqaan keessanii eenyu jennee? Daawit Guutamaa jedhama. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa maqaa isaanii dhaga'uuf egaa amma kana turre illeeti obbo Daawit Guutamaati. Akkuma isin kaastan obbo Daawit Guutamaani qabsoo yookaan jibba roorroo uummata Oromoo irraan gahuu fi isin irra gahaa ture irra darbitanii dhaabbachuu dadhabdanii saniif falmatti seentan. Falmattiin seenee. Mee bara kamigaa kunnani gara 1977. 1977. Naannoo bakka dhaloota keessanitti seentanii? Naannoo bakka dhaloota utuu hin ta'in bakka silaa jalaa barahaatti baqadhee dhaqee ijaarradhee nan ta'a jedhee achittis taa'uu hin dadhabe. Bakka dhaloota keessanii irraa kaatanii bakka biraayyuu deemtanii achittis ijaarree isinitti dhufanii? Jiraachuu dadhabee jechuudha. Amma sana booda jarra kana wajjin yaada isaanii baruudhaaf haala gaariidhaan yeroon ilaalu wajjin jiraachaa turre. Boodee waraanni biyya Wallaggaa keessatti tokkoffaa biyya Arab Gajii Madab jedheetuma dargiin biyya keenya warra Arabatti gurguruudhaaf deeman jechuudhaan dhukaasi meeshaa mana koo irratti dhuka'e jechuudha. Kana biyyatu beeka. Booda lubbuu kootiin baqadhee harkaa bahee isaan kanatti dabalame qawwee fudhadhee qawwee kaaseen warree an wajjiniin wal argee duraan wal baree utuun kaambii isaanii iyyuu hin dhaqin Rabbi jannata haa kennuu fi ajajaa yeroo sanaa Nuuraddiin Ahmad jedhama. Wareegaman egaa baay'een isaanii warra akka Jibriil Kumsaafaa jedhamu beekannoo jennaa warra akkasii kun amma hin jiran lubbuudhaan rasaasa diinaatiin gubatanii dhuman jechuudha. Isa kanaadhaan deemsa yeroo dheeraatiin kaambiin deemne ni barannee yeroo baanu achi yeroo ol deeminu tarkaanfii diinatti fudhadhe gaa amma. Waraanuma xiqqoodhaan itti bobbaanee aarii koos nan bahuu danda'e. Aarii kanaatiif jecha jaloon warra dargiidhaa kun ni jiru. Isaan kun isa kanatu biyya fidee sargoo gabbii kana biyya bal'isiisa jechuudhaan qabeenya kootii fi waan hin qabu mana koo hunda akka jirutti dhabama godhanii. Haati manaa kootii fi ijoollee lama qofti lubbuudhaan ba'anii haati koo nama guddoodha iseellee tumanii caccabsanii duutanii achi darbanii itti dhiisanii homaa miti isanumaan haadha qoyu jedheetan isaan kana dhaabni keenya fuudhee ijoollee faadha manaa kana fuudhee gara qubsumaatti naa dabarsanii warra akka jaalle boruu jedhan fa'itu ijoollee koo dhaqee baatanii ijoollee lamaan kana warra kootii wajjin lubbuu isaanii jalaa naa baasanii jechuudha. Baay'ee jaalboruu faana turtanis yeroo sana? Wajjin turre. Jaalboruun maal ture hojii qabsoo sana keessatti? Qabsoo sana keessatti yeroo sanatti ajajaa waraanaa Buttaadhaa ture. Ajajaa waraanaa Buttaa? Buttaadhaa hooggana ture yeroo sanatti. Sababa kanaatiif fuudhee ijoollee qabsaa keenya miseensa keenya jechuudhaan ijoollee lamaan kana baatanii warra kootii wajjin fidanii bakka qubsumaatiin naagaanii dhufanii isaaniis nan dhaga'ee an bira oolanitti darbee takka boodatti hin deebinee fuuluma duran dhaabbadha yeroo waraanaa. Isaan kunis immoo lolli hamtuun dubbii hamtuun dargiidhaaf bilisa baasaa Sudaan jedhamu kun humna lama. Humni lamaan kun Dr. John Goram jedhama. Amma erga Sudaanii silaa wannoo ta'anii mootummaa Albashirii hojii walii galanii xiyyaara keessatti du'e sana. Loltuu 300,000 namni leenjise. Isa Afrikaa keessatti isaaf dargiidha. Mangistuu Hayilamaariyaam jechuudha. Yeroottan kana 300,000 namni dirree waraanaa yeroo tokko eebbisee baase. Isaan kana keessaa ammi kun humna kana lama walitti dabalanii adda bilisummaa Oromoo balleessaa jedhee dargeen fidee asoosaa qubachiise mootummaa lamaan kanaan lolaa turre jechuudha. Jaalleewwan baay'eetu wareegames
hammam beekutti maqaa isaanis kan bitaa mirgaan ofirraa dhabnees jirra. Dhaadannoon keenya bilisummaadhaan mirga uummata Oromootii fi sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran. Amaara jibbinaa qabsoo baluutiin kan biyya tokko utuu hin ta'in hiree mataasaa ofiin murteeffatudha kaayyoon. Akkas jettanii kaatan. Kana jennee kaane. Sababa kanaatiif amma utuu nuti kanaan deemaa jirru achi olola diinaatiin biyya kutee kana gochuudhaaf Amaaraan jaallatu diinni kana walitti nu naquudhaani nu garuu ilaalchi keenya ilaalcha walqixxummaati, ilaalcha dimokiraasiiti. Addi bilisummaa Oromoo kan inni qabu habaluun jibbaa kophaatti citee baa biyyi kan qofa hin jenne kaayyoo akkasiis hin qabnu nuti. Sabaaf sablammoota Itoophiyaatti wajjin jiraanna garuu hiree mataasaatiin murteeffachuu sabi kamiyyuu. Namni namaa murteessu sabichi ofii murteeffatu. Akkas kaayyoo akkasiiti. Sana kana of keessatti qabattaniitu itti qabsaatu. Itti qabsaa turre. Dirreema sanarraa sosocho'aa turtan yeroo sana. Dirree sanas ta'e biyya keessas ta'e tarkaanfii nu itti fudhannu diina irratti. Diina nafxanyaa kanarratti. Nafxanyaa yeroo jennu Amaara jechuu miti. Amaara ta'e kan Oromoo gaditti cunqurfame sabi Amaaraas baay'eetu jira ni beekna. Warra qawwee qabate afamuuzii qawweetiin biyya bulchu. Jecha uummataa maleessaatii filmaata uummatii filee malee ofiin of murteessanii qawwee qabatanii aangoo qawweetiin humna qawweetiin nama hacuucanii of jalatti bulchan mirga isaa dhiitanii kaan ajjeesanii yoo barbaadan abbaa hirrummaa sana dhabama gochuudhaafitu qabsaa turre jechuudha nuti. Haga bara kamiitti achi keessatti qabsaa turtanis? Hanga 83 torbarraa hanga 83 17 hamma 83 lola hamtuu keessa turre. Amma oduu tokkos yeroo dhageenyu addi bilisummaa Oromoo akkana godhe hin jiru kun hattoota warra akkana godhu. Nuti hiriiraan utuu diinatti bobba'aa jirru kan nu keessaa nu gidduudha. Kan agabuu oolee agabuu bulee fixeensa hin jenne rooba hin jenne aduudha hin jenne nan dadhabe kan hin jenne bilisummaa uummata isaatiif uummata biyya isaatiif kan deemu dhokattee milishaan dhoofteen dirraa kuffifte itti marsinee yeroo qabnu heentuun nu waa lama hin dhabnu. Addi bilisummaa Oromoo seera mataasaa qaba, sagantaa mataasaa qaba, kaayyoo qaba. Isa kana wal dhaalchummaadhaaf tajjeese obboleessa isaati obboleessa keetii fidi gasoo nuu fidi akaafaa nuu fidi walumaan awwaallaa jennee qawwee irraa buunee lafa keenye wajjiniin awwaallee qawwee isaatiif saasanne itti deebifne yaa obboleessa koo obboleessuma kee ajjeefte sillee nummoo isas dhabnee sis hin dhabnu jennee gorsinee gadhibnee biraa deemna malee ittiin buunuu jechuudha. Yeroo sanatti addi bilisummaa Oromoo kaayyoo hin qabu nama ajjeesuurraa nama saamuurraas hin qabu. Egaa 1983tti achi keessa socho'aa turtan. Achi keessa socho'aa turre. Yeroo 1983 sana haydureen dhaabichaa eenyu ture yeroo sana? Jaallee Daawit Ibsaati. Inni ajajaa waraanaadha moo? Ajajaa waraanaati. Ajajaa waraanaati. Eeyyee. Ajajaa waraanaati. Obbo Daawud Faafaanaa akkamitti wal barta wal beektu durusin? Isaan kana wajjin wal beenna. Akkin itti beeku bara inni isaan hidhaa turanii du'arraa rabbi isaan hambisee kaan biraa dhume. Dirribaa Moggaa jedhama kan qoricha nyaachise. Isaan saba Oromooti jedhanii itti amananii. Inni kun immoo diinerraa qoricha fuudheetu nyaadhaa homaa miti waardiyyaa nuyyuu ni baana humtuun jiru jechuudhaan nama barahaa keessa ture saba Oromootiif sibiila baatee deemu hiyyaannee fi fuudhee kennee fi warri kaan eenyumanii Jaallee Daawit kana Waaqayyos hambisee bifa beekuun egaa rabbi garaasaa keessatti ni argaa kaayyoo jal'aadhaan miti kaayyoo qabatamaa deema qabatee utuu deemu warri kaayyoo maasana dhumanii isa kanis tere shiriidhaan achi fuudhanii
dhaqanii hidhaa Kililii 4 kan jedhamu Alambaqaa waggaa 5 as Finfinnee moo Finfinnee kanatti ture. Qabsaan duullee qabsoon ilma haarufti maleessa itti fufti maleessa hinaaftu waan ta'eef qabsoon keenya itti fufee jechuudha. Addoo Alambaqaan kanatti hidhamanii Obbo Daawud Faa jechuudha. Hayyee isa booda? Isa booda guyyaa Rabbi jedhetti Rabbi nu ergee waa tokko hin taane lubbuudhaan hafaniiru warri kaan silaa dhabamaniiru. Qabsoon keenya itti fufee itti finiinsine daranuutti nu jabeessee jechuudha. Ergasii wal argitanii wal argineerra. Achuma eessatti dirree lixaa moo iddoo biraatti? Dirreedhuma lixaatti wal agarre. Maaliif yeroo loladhan yeroo bobbaanu Jaallee Daawit Ibsaa kun hayyuu Oromooti beekamaadha. Duruu nan argaa jannas lola nu wajjin seenaa yeroo sana waraanni akka amma akka boodanaa kanan baay'anne lola seena boodatti nafu hajajaadhaan jedhee boodan taa'u boombii kilaashii isaa qabateetuma hiriira galeetuma lola Rabbi du'a san keessaa ni baase sakana keessaas ni baase gaa yeroo sanatti erga qabamni garuu hin beeknu wal arguu hin dandeenye. Eessatti qabamtanii isin? Bakki itti qabame bakka Daallewaa Baraa jedhamutti Harroojjii jedhamutti qabame. Amma asirratti wayni isin gaafa Obbo Daawud. Isin qabsoo hidhannoo kan ABO'n adeemsisu keessatti hirmaattaniitu. Inumaayyuu ajajaa waraanaa yeroo sana Obbo Daawud Ibsaa faanallee waliin hirmaattaniitu. Isan booda dhaabni egaa tooratti deebi'uu dinnaan facaatiin adda addaa fi gaaga'amni wareegamni adda addaa akka mudate natti himtaniittu. Mee amma waan tokkotu ifanuu godhame adda bilisummaa Oromoo yeroo sana kan ajajaa waraanaa kutaa naannoo lixaa kanatti Obbo Daawud Faafaan yeroo waliin lolaa turtani akkamitti walirraa adda baatanii hidhaaf saaxilamtan? Akkitti irraa adda ba'uu dandeenye bare dubbii lola yeroo jedhan kana salphaa fakkaata. Kan lola kana obsus jira. Kan rakkoo sin dandeenyes ni jira. Humna keenya ol ta'uudhaan akkaataa rakkoo adda addaatiinitu isaaniin illee isaan karaa biraa lolaa jiru nuti kutata karaa biraadhaan lolaa jirra. Wal hubachuun illee nu rakkise. Wal quunnamtiin akkaataa dhabne baay'ee mootummaa darban sanaa wajjin lola hamtuu hadhaa gochaa turre. Kan kufe kaasaa uummata keenyatti kennaa isa danda'ameen barreessine hakiima gurguddaatti dabarsaa karaa tokko lolaa haalli yeroo sanaa immoo hamaadha. Baay'ee rakkisaadha. Humna gurguddaatu maazanii afuriin nutti bobba'e. Humna gurguddaa kanaan qabaa turre jechuudha. Sana booda adda baatanii jechuudha. Sana booda ji'a Ginboot dhumarra adda baane. Adda baatan. Isa booda isin gara kam kuttan? Nuti lola kophaatti irraa baanee utuu loluu kaanis ni dhume. Waa hundaa of hirkaa finne rasaasa karaa nuu dhiyaatu hin qabnu kan isaanii gaangeedhaan jala fe'amaa lafa makiinaan hin geenyetti. Kana du'aadhuma isaanii irraa hiikkannee itti lolaa turree jechuudha. Qawweessi yoo ta'e kan kufirraa fuunee kaanitti kennaa uummati biyya keessaallee nutti eda'amee jechuudha. Utuu leenjisa dirreen naqin warrumti biyya keessaa'u kan kufe kan hawwaala aarii kanaatiin qawwee fuudhee nu wajjin lolaa ture jechuudha uummatumtu. Meeqa isa booda akkam taatame? Sana booda ni qabamne. Bara kam? 84. 1984 akka biyya kanaatti jechuudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti
Gaafa qabamnu sadarkaa nuyi nama sadii kan lubbuudhaan baqas deemnee amma dhumaatti du'aafis lubbuun qusanne Waaqayyo nu oolchee nu baraareetuma gaafa booda harka qullaa taanu boombiillee waan jiru hunda rasaasa birkaa finne waan ittiin sila lubbuu keenya balleessu nan dhabe'an jechuudha. Namoonni sin faana hidhaman jiru yeroo sana? Yeroo sanatti mana hidhaatti moo? Bakka dirreetti qabamtanii meera? Bakka dirree qabamne sanatti jiraatanii dhiisanii hin beeku. Gaafa qabamtan qofaa qabamtanii yoo jechuu barbaade kophaa koo miti nama afur miti nama afur miti eenyu maqaa isaanii beektu tokko Abbaa Fallaquu jedhu Ahmad Walloo kana miseensuma waraana bilisummaa Oromooti ayyee cimaa malee ijoolleen lama tokko Najjoodha Biraanuu jedhama tokko Yaadataa jedhama Gimbiidha. Ijoollee akkasii kana. Namoota kana faana hidhamtanii eessatti hidhamtan? Yeroo nu qabanii Alamtafarii geenye Alamtafariitti nu geessanii egaa haata akka utuun irraan darbineen dura utuun tarkaanfatiin gaafa qabamnu jaalli Daawititti nu geessi. Maqaan koos Daawiti miti anuma shakkani. Daawiti eenyuti mattawaqaa waraqaan irraa fuudhanii footoo ilaalanii kan guutamaati isaan kan ibsaati waan ta'eef eessa jiraa jedhan bakkinni jiru kunnooti as mititi qaaqee jira inni waajjira jiraan jedheen waajjira jira eessa bakka ammaa kun egaa gumaa guddaa biyyatti dhalannee isaanis beekuu danda'uu ta'a. Lafa duraan keessa lolaa turanidha ni beeku isaanii ishii jedheetan ijoollee sanaa waliin fuudhee qaaqeetti deebisee jechuudha. Qaaqee dhannee ni dhabne. Eenyuun obbo Daawud Ibsaan? Qaaqee dhannee ni dhabne. Garuu isaan as jiru. Bakka isaa beektu sin beekaa? Bakka hin beeka. Sin beekaa dhoksitani? Ajjeesanii reekan qoduun tolle. Ayyuu wayya kaa. Bari beekaan tokko ayyuun tokko namarraa du'urra. Wallaalaan kumi tokko du'u wayyaa bari. Dhugaa. Wallaalaan kumi tokko amma yoon du'e ani yoo duuti dhuftee lubbuu kootiin nan qayyara. Daawwitii isaa sabboonaa Oromooti hayyuu Oromooti. Kan akkasii jabeeffachuu qaba biyyuu. Sababa kanaatiifi asii fuudheen achitti hin jiru asitti dhiisee deema garuu yeroo sana walalitti deemna jedhanii kaanii jiru jedheen walaliin deemuudhaaf achirraa deebisee kaa waliin deemna naan hin badaa namni kun jabaadha jedhanii warra na beekuu keessa jira fuudhaniitu Alamtafariitti na dabarsanii Alamtafarii nan naqee Alamtafariidhaa halkan tokko na bulchanii makiinaadhaan na fuudhanii deemanii ijoollee sanaan achitti gargar nu baasan. Ijoollee warra hidhamtan waliin? Warra sadanii wajjin qabamne sana. Dhidheessa nu geessani. Dhidheessa masalxanyaa jedhaniituma achi nu geessan gaafa achi nu geessani. Nuyi hamma tokko warra akka Haaruun Idrisfaa kana warra akka Dr. Daawud Summaanfaa jedhan Jimmaa warra akka Abdallaa gaazexanyaadha warra akkas akkasitti wajjin kophaa nu baasan. Manaajara mana baankii tokko obbo Tashoomaa jedhu Gimbiidha. Warroottan akkasii kana wajjin kophaatti nu miidhan biyyarraa. Taaddisoota jedhanii kophaatti baranna. Nu bira namni waraanni biraanii tokko nuuf namatti nu makan. Sentarii walakkaa kana manni tokko jirti achitti dhamaa waggaa lama achi turre. Waggaa lama erga turre biyya gadhiisan. Nuti nama 70 Kooriyaa Safar jedhaniituma dhidheessarraa uummatarraa achi nu baasan. Achi turre achirraa 86 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fuudhanii Zuwaayitti nu dabarsan jechuudha. 986
mana hidhaa sarara simbaasanii gara shawaa baattas sin fidan. Zuwaayii jedhamutti laaqii dambala. Eenyu waliin immoo qofaa sin fidan? Nama 70 nuti. Nama 70 keessanuu? 70 keenyaa'u Zuwaayii nu fidani. Okay, namoonni 70 san keessa waraanni bilisummaa Oromoo kan turan jiru yeroo sana yookiin miseensota ABO'ti? Hundinuu miseensa. Hundinuu namoonni achi keessa jiran sababa siyaasaan hidhamanii jechuudha isaanis rakkooma sababa siyaasaa wal qabatee ayyaa as dhuftaniiru. Erga Zuwaayii dhumnee nama 210 Ursoorraa nutti fidanii ijoollee qabsaa'ota Harar kana 287 1987 achitti nutti fidani. Nama meeqa? Nama 10? 210 shan keessaa dubartiidha. Asilii Oromoo. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma wanni haasaa jirru kuni dhimma turtii qabsoo Oromoo keessatti akkasumas sochii qabsoo hidhannoo gaggeessaa turan keessatti mudannoo fi muuxannoo isaan horatan irraani asumaan kan isin hubachiisuu barbaannu daawwattoota keenya namni kun waggoota dheeraadhaaf mana hidhaa dabarsaniiru. Waggoota dheeraa mana hidhaaf dabarsan keessaa jaallan isaan jirullee jedhamanii kutaalee addunyaa biyyatti adda addaa keessa jiran illee qunnamuu akka barbaadanidha. Warreen kana daawwachaa jirtan nama kana bakka inni jirus isinii kaa'uu dandeenya yookiin nuunis akkasumas immoo argama isaanii yookaan bakka lakkoofsa bilbila isaanii booda isinii maxxansiisuu dandeenya. Nama kana biraa akka dhaabbattan gama namaan illee isinii dhaamna. Egaa namoonni inni kakkaasaa jiran yookaan namoonni isaan kakkaasaa jiran keessaa kanneen akka hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa hooggantoota dirree qabsoo kan lubbuun jiraniif hin jirredha kan isaan kaasaa jiranii. Amma turtii qabsoo hidhannoo gaggeessaa turan irratti mudannoo mudatee mana hidhaaf saaxilamaniiru. Mana hidhaa keessatti waan isaan daddabarsan dhaawataan gaggaafannaa isinis nu waliin turaa isiniin jenna. Mee namoota 210 Harargee irraa dhufan isaanis dhimma siyaasaaf. Isaan keessaa aslii Oromoo kan sin dhibu aslii Oromoo larrallee lubbuun jirti. Ni jirti. Lubbuun jiru. Tarii akka carraa yoo kana hordofaa jiru ta'an yookaan miidiyaa keenya ilaalaa yoo jiru ta'an adda aslii Oromoon illee kunoola jaalli keessan yookaan warreen mana hidhaa keessatti wal beektan Obbo Daawud Guutamaa akka Finfinnee jiran yeroof garuu bakka qubsama isaanii booda isaanuu hin himu. Asliin dhimma kanaan akka hidhamte jechuudha yeroo sanas. Salmaani shanan isaaniiyyuu mana kophaatti galanii nuti mana kophaatti nu galchanii warra ijoollee keenya Harar qabsaa'ota dhufanis kophaatti galchanii akka nu hin argine godhan walumaa gala. Isin akka waliin argineef qofaatti sin galchan? Kophaatti. Tole isa boodoo? Achi nu geessanii mana hidhaa kanatti baay'ee dararamaa hamaan nurra ga'ee karaa jireenyaatiin dararama guddaan nurraan gaa turanii firrillee kan nu nagarrellee nu godhani. Ani gaaslaa'u ati koo sabbaan koo 78 du'anii boqotanii haadha koollee gaafa manni gubatu jala gafuudhanii tumanii caccabsanii isinis sababa kanaan duute. Isaan lachuu na duuba du'anii awwaallachuu si quban qabu gumaa isaanii dhuma qofa baasuudha kan koo. Mee amma achi deemtanii beektuuni? Beeku takka manatti gadi qubadhee hin galle mana hidhaa kana waggaa 12 hidhamee bahe. Jalqaba. Zuwaayii kanatti manni hidhaa mana murtii nu banuu didee nu rakkisaa ture booda Fissaa Biraasaa jedhama. Fissaa Biraasaa. Obbo Fissaan kun amma dhalootaan gara lixaati isaan? Gimbiidha. Gimbii? Gimbiidha. Durattis nama hojii mootummaa dargiidhaa qabu turanii gochaadhuma adda addaa kana ilaaluurra saba isaaniitiif qabsootti dabalaman. Qabeenya makiinaa maal akkasii qabu itti dabalaman jechuudha.
namni kun sabbuunaadha. Amma jiraatee dhiisee illee beeku quban qabu malee sabbuunaa Oromooti. Baay'ee jabaadha. Mootummaan darbe kunis isas hin jaallatu. Maaliif mirga keen dhiibaa mirga kun dhiibduudha waan ta'eef walii masaanuudha nuti jechuudha isaanii wajjinis. Amma sana booda ni teenye yaffisaa jennee ijoollee hamma tokko wajjin mari'anne. Maal gochuu wayya teenyee ta'u midhaan nyaachuu yookaan du'a yookaan jireenya nu wayyannee midhaan laganne gaa. Mana hidhaa keessa. Seenaalee barreessee kan hafee fuudhaati nuu ibsaa jennee midhaan laganne. Nyaannonne halkan 6 fi guyyaa 6 ni laganne kan du'anis ni jiru. Na yaadadhaa mucaan tokko Taaddasee jedhama. Gimbii kana. Taaddasee Baansaa Dooftoora coggaarraa qaba. Ati keessan bu'inii ati coggaarraa qabda. Hin dandeessu. Dhiisi jennaan isin nama du'aaf qophaa'in isin biraa hafaa jedhee midhaan lagate gaafa guyyaa 2 du'e. Isa nu biraa fuudhee deemanii nu itti fufnee hakiimooti Finfinnee kana hin hamne hundinuu yaa'anii dhufanii warri kaan guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 hin gaanii anaffisaan kun guyyaa 6 hin barbaannu haa duunu manni murtiidhaa haa banamu warra hafaniif jireenyi keenya kun takka hallayyaatti dhabna takka dukkanaan. Cinqii kanarra du'a wayyaa lubbuudhaan nu taphatanii mootummaan kun jennee itti fufne hamma kana booda dooftorootii kun ni dhufanii hakiimoti biyyattuu hin hamne hammi wannoo ta'e kun tajaajila gochuutti ka'anii. Anaaf isa kanaan egaa macarrashaa dhumaarra hin dinne. Isa kanaan hiixannee harka wal qabannee jirra. Haaduu nu dhugaa keenya Rabbi nuuf argu. Biyya namaatti gallee biyya namaa mirga dhiibnas hin jenne. Haaduu kan jennutti achumaan dooftoroonni kun Saamu'eel jedhama. Itti gaafatamaa Xiqur Ambassaa bulchaadhaatti fakkaata. Yoo duutam dooftortittiin tokkos nama dubartiiti. Duutammaa dargiitu namni jiru waa argaa jedhanii nu sossobanii seenaa keessanii akkasumaanii lubbuu keessanii hin balleessinaa namni jiru waa argaa kan du'e waa hin argu jedhanii nu sossobaniituma fallaanaan garbuu bassoo kana fuudhanii annaatiisaas yeroo akka dafaa keenya gargaaramanii jechuudha eettuu qoonqoo keessee dababbaqattuudha. Yoo midhaan irra deemuu baate namni jireenyaan qabu sunuu dhukkuba caalu guyyaa 3 moo 4 akka itti bulluquma wayiitiin akkas nu gochaa turanii booda Tikestee Abrahaa jedhama itti gaafatamaa mana hidhaatii duris wal beennaa isinii banama jedhanii manni murtii akkasitti nu banamuu danda'ame. Erga waggaa meeqa hidhamtanii? Erga waggaa meeqa keessa 89 keessa nu baname. Isin 87 as deemtanii miire? 87 asii dannee achi turre kaa. Inni 84 hidhamtanii yoo achitti? 84 egaa asitti 89. Erga waggaa 2 hidhamtanii booda? Achitti waggaa 2 erga hidhamnee booda. Manni murtiis ni baname? Egaa qabsoo meeqaan nu baname chaartii jedhaniituma fidee abbaan alangaa fa'aa nutti kennani. Chaarjii? Lola baadimmee irra jiru yeroo sana achumaan gidduudhaan dhaabbate. 90 ta'ee gaafa jedhu sana booda 92 keessa qaxaruutu marannee deemnu booda Finfinneedhumatti ol baatanii kililii 4tti hidhannee hidhamne. Doma kililii 4 jettan guddoo sila obbo Daawud fa'aa hidhaman jechuudha. Achuma bakkaanuma sana walumatti tokkuma. Achuma turree namoota adda addaa
kana wajjin achitti bahara Artisheek irraa ka'ee hamma Wallaggaatti baabura tokkotu gubate jedhanii nama kana hidhanii warra kaboo Taayyee Baalamee jedhu kunu asii Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa wajjin obboleeyyanii jedhanii waraqaa Haaji Maammaa Muusaa fa'aa kana namoota akkasii kana wajjin yeroo dhumnu walitti dhumne waraqaa Maamad Abdoo jedhu isaan kana wajjinis walitti dhumne baabura gubdanii jechuudhaan wal harkisee Kalunda namni kun hundi tokko mitiiti Raabii kan jedhamu tokkotu barataa yuunivarsiitii ture hamma kana faalee lafa kaa'e namni kun isa Artisheek naannoo Somaaliyaatti ka'e hamma Wallaggaa lixaatti namoota kana maqaa dha'e hamma kana dachaatanii isaan kana wajjin wal agarree mana murtiitti illee deddeebinee utuma inni turre 94 96 maneedhaa yeroon bahu wannoona jala kaanii intalli tokko na jala deemaa turte gaafumaan bahu galgalan bahe kophaan baheesi na jala kaanii. Isin bara kam baatan sana Zuwaayirra? Zuwaayirra. Ano asuma gaachi olufu asitti 86. 96 moo 86? 86. Ayyee. Achi intalli kun wajjiniin bullaa jettee na jala deemnaan kun Harare Hotel jedhuuti bakka sanatti lakki nama wajjin buluun barbaaduun jedheeni ni diddee sireen jijjiirradhe achillee natti dhuftee halkan makiinaan dhuftee dhaabbattee kootu gadi jedhanii akkuma tasaa immoo uffata qayyimatti qaleen nuu kenne kana jara tokko argadheetan utuma bakka naannoo bunna beetii sanatti bakka bultii siree sanatti itti kennadhe eessa mandii najjoo dhadhan obboleettiin koo tokko abaluu jedhamti mandii jirti isiitti naa kennaa jedheetan itti kenne amboo kana naa bilbilanii asirra gadeen dhufu inni rakkootu jira nama xaxallafanii jiru naan jedhani achumaan inni anasiinin yookiin alambaa yookiin Harariin deemeetuma achumaan baa lubbuu koo baafachuun barbaada mitiire jedhee gaafan jedhu asiin na ukkaamsanii makiinaa keessa nagatanii ijina hidhamee bakka naqeen beeku. Asuma baatanii? Har'uma kana. Achi yoo? Achi gaafan nan ture baree naman argu halkan akka fincaanii jedhanii waan akka wayii faadhatee nuti nyaadhu nu goonaarii dadu'an barbaada cinqii keessan ture maakalaa yaa ta'u bakka isaa hin beeku. Gaafa na baasanis halkan na baasan. Bakkuma as magaalaa Finfinnee? Asuma Finfinnee kana keessatti. Garuu bakki isaa naannoo kana Finfinnee? Finfinnuma keessa ta'uun beeka ka baay'ee na deemne. Iddoo isaa hin beeku. Hagam hidhamtan? Waggaa 2. Asii immoo waggaa 2 ayyee? Amma akkamitti maanni balleessaa maaliin qabaa jennaan manni hidhaadhaa waggaa 2 siqaxxa'uu mirga isaatii naan jedhanii. Warra kanaan jedhu gaafadhu. Tole. Amma fixadhi moo akkamii jennaan amma galii naan jedhan. Baay'eedhaan. Baay'ee naan jedhan. Galgala na baasan. Ammallee bakkuma sana naqee bulegaa. Karaa na agarsiisaa jedheeni. Karaa na agarsiisaan jedheen. Tigirtichi tokko Kindee jedhama. Isaan duratti wajjin turre karaa dhiyaa kanaan warra kan nu godhu kana bar walummaan turre bare. Gaara Tigraay jennee bakka isaan qubatanuu karaa dhiyaa kanaan ni jira. Dur wal falmaa turtan? Wajjiniin turre karaa. Akkasii? Kan isaanii biyya isaanii keessa rukutee dargiin akka katamaaf gabaa walitti cafa kennan baqatanii ittiin dhufanii adda bilisummaa Oromootti dheessanii bare yeroo sana. Wal beennee na agarsiisee baatee jedhe namicha malaaxaa kanatu akka godhe maleessaatii kaayyoon keenya kana miti daawwitinaan jedhe mirgatu isinitti minyaa'ee
Egaa hanqaaquudha lafa keessaa baaftanii nyaatanii itiitti jirkaana baaldii keessaa fuutanii dhuddanii jedhaan garaan na bilchaataa miti bukoo dhuganii urgoo dheedhanii isaan jennee namtitti malaaxaa kanatti akka nu godhe malee nuyi jaallannee miti kaayyoo keenyas miti jedhee nutti taasee wannoo sana biraan nagahee deebi'ee nan bulee achii ka'eetan Hararitti kute. Maaliif Harar deemtan? Harareen nan deema jedheetan alan baay'eetan. Gadidi okay. Karaa baqachuuf nan baqadhaa jedheetan Jibuutiidhaan hin naqee achi hidha baatii sadii hidhameetan as na deebisan. Karaa Hargeysaa nan deemee qabanii na deebisan achitti baatii jaan hidhame nan deebi'e ol karaa Mooyaalee jedhan kana ilkarreedhaan baheetan dhaqe. Achittis ammi dachee silaa gaafa namatti jabaatu bishaantu muka namatti yaabaa jette Oromooni. Isaan kanaan achittis hidha baatii afur hidhamee mattaawaqaa fidii waan akkasii eessa dhaqxaa wayin itti maari'an ajjeesan malee isaatti du'an sodaaddu'an. Harreen duute waraabessa wayii sodaatti hin sodaattu bar. Amma tan olii gadi godhan kana takka hin dhagawan waan tokko natti hin fakkaatu. Asitti dhiissitan Dirree Dawaatti deebi'ee gaa. Dirree Dawaatti gaafan deebi'u dhaqeetuma nutuman kuuliidhuman hojjedha jedhee olmaa gadi kana jedhu wanti duute magaalaa keessaa. Kan du'es du'e ani kophaadha. Biyyan beeku lafan beeku afaan Harargee naasa'uyyuu yeroo sana loqoda isaanii kana hin beeku. Duduute way ana tajjeesee jiran kanuma mana koo dhufanii sakatta'anii ol ciranii gacciranii fixanii borsaa olii gadi abajja'anii tuma yeroon kuulii koo jedhee guyyaa dhufee gala jedhu ulaan buqqa'ee caccabee wanti jirtu waraqaan ofumaa ittiin mukootti bahu kan kitaabaan dubbisu kunii fi waraqaan qayyee masqalii kun daljeetuma qeetti seente. Kanatti si barbaadaa dhaban ammoo makiinaa lama guutanii natti dhufan poolisoonni. Hin barbaadamtaa. Namu na barbaadu nan dhabenne fira kootiin jedheen. Nama na barbaadu dhabeetan kunoo asitti du'aa. Amma hin deemnaadhaan. Fayyaa ta'a jedhan firanis hin argadhee giddeellam jedhani. Asii fudhanii Mariyaa jedhu. Dirree Dawaatti achi nageessan. Asii fuudhiiti waan jedhanii haasa'anii waan hin beekun haasa'e namni du'ee maaluun gubatee kun qaba. Wayi anatti gubeereen keessummaadhaati. Mattaawaqaa ammoo immoo baafadhe. Firrinaa baase sabboonotatu jira. Mattaawaqaa fidi kunootti. Hin fudhanna lakki kana ajjeesaa kan biyyan beekuuti seedha kanaa nam fincaanuu gadi ba'anii kennu kana. Bu'aatu Oromoo miti ati mirmaarii jettuun Oppidoo miti ati Oppidoo erga taate Oppidoo jechuun maal jechuudha waanuma maqaa Oromoo haasa'an bara. Kanaaf Oromoo sana keessa ani tokkooti cinqii nan kaa'iniin jedheen. Nan cinqiniin jedheen. Amma ilaalee mattaawaqaa natti deebise gurbaani. Ni qabate. Baatii ja'a achitti Mariyaa sana namni naqu. Ajajaa waliigalaa Arabiiti izin iddoo sanaa. Amma ilaalaniituma qayyee masqalii rabbii akkuma godhe naa fide egaa. Jiruu dhabeetan qullaa boolla keessatti mana keessisa giraandiidha. Cufamaadha wannoodha. Tokkomaa namaatu jira. Ni dhufanii nagaafatanii diditi kutti namaa dhaga'etan ulaa dhadhaan nan jira jedheen gabbaye. Amma Biraanuudha Inspektar Biraanuu jedhuuti hoogganaan achiini Biraanuu kana. Amma faranjiichee dhufeeni taajiruu sana afaan faranjii kanallee numan jedhaa. Egaa bara 1964 bareedde immoo fixee beekaa. Immoo beeka namaan jedhu
namicha kana atiin adeemsisaan jedheen faranjiidhaan. Atiin adeemsisa bira taasisuu hin dandeenyu. Isa kanaan faranjooti nama 5 deemi gooftaa kee gaafannee dhumneeti mallasiini. Achi nurraa deemidhaani. Ni haasofne asitti na dhiiftanii hin deeminaan jedheen. Yeroo gabba'u ganama bishaan keessaa ba'u. Tortore paantiidhaa fi jaappoonii ofirraa baateen asirra baafadhee itti bahe. Akkamaa kanas hin taane gaanu. Amma ni haasa'anii yoo asitti na dhiiftanii deemtanii an du'eeraan jedheen. Maayis dhiibnee hin deemnedhanii bakka akka qayyartuuf jedhanii wajjiniin haasofnee inni dhufanii. Leestee duratti maqaa gaafatanii ittiin himee lakkoofsa isaa ittiin himee argatan maqaa koos sirrii ta'e. Amma irra deemanii ilaalan. Ni ilaalanii dukkana limii tokkotti nu geesse gurbaan. Dukkanuma sanaan garaagarummaan qabu jedheen. No hin ta'u jedhanii gaddeebi'anii namicha tokkotu jira. Mulugeetaa Mogos jedhuuti. Kophaa hidhaa jira. Kun daawwitiidha. Ibsaan inni ifaa of ilaaleedha kun jechuun wastaawwitiidha. Amma matsaafa dubbisaa jira. Olaanaadhaan yoo jenna beeraan hojjime namni kun nama jabaadha jedheetuma. As isiniin ta'uu jedhan faranjootiin nu jala jiru gaa. Faranjootaan kun gaariidha ifaan argaa. Ijuu kan na jaamee ture bifi koo kun wayaan habashaadhaati wayin faranjiidhaan nan adda adde nagartanii sin fakkaadhe jennaan kolfaniituma waa miti. Homaa miti sii ta'a kun jennaan hin ta'a ifaadha kunooti karaa asiichi daawwitiidhaan mastaawwitii keessan nan argaa. Namichi na simatee fudhatee wajjiniin teenye anumaaf isa qofatu achi ture. Mana murtii jedhanii firdi beetiidha jedhanii tokkicha tokko dhufa. Torbanirraa. Altakkaa. Torbanirraa. Abbaa murtiitu dhufee isin gaafata? Abbaa murtii anumaa jedhee dhufa namni biraan hin jiru kaa. Tokkichuma kootiif dhufa. Amma nan ilaalee na gaafatee nama hin beekne nama 3 mata dureen himatamaan ana. Isaan na jalatti jara kana hin beeku. Hin beeku jara kana. Takkumaa waliin agarre jara kana. Kaggootee. Ragaadhaan firdii naa kenna. Magaalaan hin jeeqomte kanatu dhume kanatu akkas ta'e kanatu akkas ta'e. Sumaaf durbinatti lakkaa'inaati dire daawwan qulqulluu isiniif taatu. Erga kana jeesu ana taate gaashireen buusaan jedheen firaasha koo fuudhaati makiina fidaati dire daawwan nagaa isiniif taatu. Ergan booresse gaashireen buusaan nama maal goote jennee achi maal gootettanii na hiitan baatii jaan kana. Anaa jettee achi baatee dhufta kibir firdi beeti maaliif akkana gootu. Nama akkana godheesi naa hima an seeraan an gaafadha. Yakkamaa taanaan immoo natti murteessaa dhaqeetan gaashiree taa'a. An biyyan beekuu hojjedheen kiraayeen hojjedheetan nyaadhaan amma yakkan gooneetti jedheetan dhufe. Kan yakkan godhin baatii amma kana. Boolla keessatti baatii 3 na hiitan. Amma dirree irratti akka firdii naan kennitan. Mana murtii addaati tawarwaarii firdi beeti jettanii addana teessu naa murteessaa yookiin natti murteessaa. Hin deeman. Hayyee manni murtii beellama isinii kennu kun dhufee jennaan isin yookiin natti murteessaa yookiin immoo naaf murteessaa. Isa boodoo. Isa booda gaa maal gootee jennee qabatamaa sitti murteessina. Baatii amma kana maaliif na hiitarree? Shakkiidha maal na shakkitan? Shakkiin baatii ji'a nama fichisiisu maal? Kan boollatti nama darbee boollatti nama hiisisu maali? Ilma namaati yanni. Yakkan qabu. Abbaan fedhe akka fedhe yoo wal godhe itti gaafatamaa biyya kanaati yan bakka bu'aadhaan. Bakka bu'aa yakkamaati yan. Kanaafuu natti raggaasii taate magaalattiidhaan hin deema. Biyyi nagaa isiniif taatu. Afachuu hin jarjarinii naan jedhanii. Wanni booddee gaashiree innattu maal hojjedhatta qabatamaa maleessaa. Erga qabatamaa ta'an namicha naa himaa gabaasaa isinii kenne.
Egaa seeraan an gaafadha. Akka gootu jedhe. Amaariñaadhaan natti haasa'ama niin jedheen. Mootummaan gurra qaba malee ija hin qabu naan jedhe. Yoo ka'ee informaationa baluun nuu kenne siin jenne nama hundatu warri informaationa nuu kennu jalaa dacha'aa jedhe. Kanaafuu akkasumatti dhiibne hiikamte homaa mitiiti waan siyaasaa keessan galee takkaan galleen jedheen hin beeku waan siyaasaadha. Hanqotee bulaadhaan ture amma immoo hojjedhee nyaadhadheetuman deema malee waayirraa walaabaa. Waan siyaasaa irraa hin beeku maayinni siyaasaa jechuun gara miyyaafti seenii walii seewuu hin beeku. Maaliif nama biyya diidaatii as galeedha waan hin ta'eef eessaati Jimma. Jimma eessaa Jimma Abbaa Jifaar. Maqaan kee Shee Alii Jimmaati. Akkasii amma kaaftanii jedhee waa biraan sun natti dhiyaachuutti ka'anii erga namichi hiikama naa kennee boodeewu halkan sadii na bulchanii beekumsa baay'ee sirraa arganne guyyaarraa ijatti arguu feena naan jedhanii. Makiinaa isaaniitiin manatti na galchan akka makiinaan na fuudhan. Dhufanii bakka beeku miti guyyaarraa akkasii agarru. An tiraanspoortiin qabu laga harreetti ka'ee Asaappiyaan dhufuu hin danda'u. Makiinaa keenyaan si fuuna. Gaaf kaan ganama naqa. Ganama dhaqeetan achi taa'aa oola. Hin hojjetan isaanis hojii wal dhowwina. Egaa dhugaadha kun. Warrooti qabaleesi wal barreerraa. Akkasuma utuu jedhaniin achii booda lama deebisanii na hidhanii tokkuma baatii sadii ji'a sadii na hidhanii achi jiraadhee jechuu dadhabeetan achi nan bahe calanqoo nan dhufee calanqoo irrattis yaa'uma natti godhanii hidhaama. Waggaa akka isin naan jettanitti waggaa 18 guutummaatti. Guutummaa eegaa hidhaan koo waggaa 18. Kan hidhamtan bara jireenya keessatti. Bakka Harar keessatti walumaa gala kanan hidhaan koo waggaa 18. Waggaa 18. Calanqoo irraa maatii akkuma biraa ta'eetan achirraa ka'eetan heerna dhufe. Heernaas harki hanna barte cittullee dooluun sochooti mitiire. Namoota kanaa wajjinis waliin jaalladhaa waliin baraa mitiire egaa. Amma utuma jennu ayyaanni tokko immoo dhufe. Amma na hidhaa keessattuu amajjii guyyaa tokko buna naa bitaa jedheetan kooskii suuqiitu jira kan hidhamaadhaa jedhanii. Buna fidanii maal jedhaniituma waan akka daabboo kana ayyaana amajjii guyyaa tokko kana nan ayyaaneffadha. Eegaa amajjii tokko dhugaadha. Amma kana ayyaana kana ni ayyaaneffannaa maal jennaan ayyaana naaf ayyaanaan jedhaan warra na fakkaatan feessaa biraa saafaa kana biraa balda biraan lammii faana najjoodha isaan. Ijoolleen baay'eetu jiru. Akkasumatti wannootaana warri keenya immoo islaama garri garanaa kuni balaaleffannaa karaa amantii kana illee nurraa qabu. Nummoo sana ni ilaallu seenaa fi aadaan maal akka ta'e nuti bilchinaan ni qabna. Keenya kun immoo seenaa fi maal akkasii kana miti seeratti jabaatuus hin beekan seeratti jabaatuus hin beekan. Sanas achuma keenyatti deemne amma achi ka'een yeroo sunis amajjii guyyaa tokko yeroo nirna dhufu ijoollee barattoota sadarkaa olaanoo kana wajjin turree natti hammaatte achiis. Hammaatte baadiyyaa keessas magaalaa keessas humna darbatamaa jedhaniituma waanumti ijoollee karaa kibbaa kana afaan hin beekne kana fidee biyya wannoo gochaa turanii warri keenya deeman kuni achis dhiiseetan baddeessaa dhaqee baddeessaadhaas ni hammaatee an kana egaa ilkaan hin qaru jedheetan egaa qawwee kaasi deeme. Haaraattan mallee jiraachuu dadhabe kaa. Kana achi immoo
qooqa loqoda kee ilaaleetu namarraa adda miti nama balaaleffatu. Egaa bulchitoonni naannoo. Egaa nama balaaleffatu jalaan egaa ammas qawwee kaasuun dirqama natti taate. Tuma kaamnee jennu isaan kun iyyuu wannoo ta'ee booda bakkee gara halkan shanii immoo akkam kanan bulee qaamii koommaa ni jira. Egaa dhaamuu fi maal ta'uun ni jira. Kana bira akkasitti egaa yoo nageenyee. Egaa obbo Daawit maatii godhateera. Amma bakkaan cabe sanatti fataani gammoojjii keessaan argee fuudhee naan galee gara waggaa lamaa kana akka malee ta'e. Sabi Oromoo kunis kan obbeekus Oromummaatti warri aadaadhaan bulu kunis ni beeka. Achi utuma nooree kana taanii deddeebisuu tiradheetuma utuma jedhu intala tokko fuudhi malee namni gaariin akka keetii kun duutullee mucaan tokko sirraa fuunaan jedhanii maanguddoonni intala tokko na bira kaa'anii anaa waa tokko hin qabu jaraan miskiina waa tokko miti utuma jedhu homaa miti. Nama mirga isaatii fi mirga keenyaaf lolu kana ni jaallanna nuyi. Amaara jedhu gaa warra amma mootummaa darbe sanaan. Egaa dhuguma gaa seemota miti reetaan egaa uummati keenyas ni beeka. Achitti ture mucaa tokkos nan qabaa. Intalli kunis ni jirti. Waan tokko hin qabu waan hin nyaadhu waan itti maal ta'u caamsaan iddoo sanaa ni hammaati kun barana yoo roobee midhaan facaafnaan gorsee balleessee waggaa 4 waan takka hin arganne waan harcaatu silaa firina gargaarees ofirkaan fixee rabbi egaa lafa du'ee jedhanitti sababa barsiisaa tokkootiin wal agarre. Mee obbo Daawit amma maal akkasii godhamuuf barbaaddu haalli keessa jirtan gaggabaabsaati maal otoo hawaasni miidiyaa kana daawwatu maal feetu maal rakkoon ammatti si mudateeru jira dhuunfaa mataa kootiitti immoo maal wanti hin barbaadu waan hin jala qubadhu hin qabu bakkeen jira waggaa baay'ee 77 kaasee hanga har'aatti gar tokko hidhaadhaan gubataa dhuma boodaatti lola hin barbaachisu jechuurraa qawwees lafa keenyee waan galleef mootummaan keenya mootummaa Oromooti waan ta'eef waan hin mataa jala qaban utuun argadhee kanan barbaada waan hin nyaadhu waan uffaadhu amma sanarraa ilaaltan kana sabboontoota Oromootu warra duraanis xiqqoo maqaa koo dhagaan isaantu natti uwwise jechuudha. Hin qabu kanaachi. Har'a kanallee waan hin nyaadhee bulullee hin qabu. Maatiin koos akkasuma bakkee jiru. Waggaa amma kana dadhabaan ture saba Oromoo keessan jira gargaarsa utuu naa godhanii nan fedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qabsaa gameessi miseensa adda bilisummaa Oromoo kan turan akkasumas miseensa WBO kan turan obbo Daawit Guutamaa haala jiruuf jireenya inni keessummeessaa darbeef keessa ture keessumaa manneen hidhaa adda addaatti dararaan adda addaa akka irra gahamaa turen akkasumas immoo qorqalbii miidhamanii dinagdee yookaan qabeenya isaan ofiillee qabatanii ittiin jiraatanii uummata jiraachuu danda'an silaa sirnoonni darban suni akka hin taane godhanii maatii isaallee adda facaasanii jiru. Har'a immoo karma nama nutis karma nama isaan arganne warreen isa gargaaruu feetan lakkoofsa bilbilaa karaa toora inni argamuu danda'uun yookiin isin qunnamaa nutu isaan qunnamuu dandeenya yookiin ammoo warreen isa argachuu barbaadanis kallattiidhaan akka isin argattan keessumaa amma yeroo ammaa kana eessa jirtu gara Harargeetti jirtu Harargee gammoojjii keessa naannaa kan bakka maal jedhamu naannaa Odaa Bultum jedhu Odaa Bultum Haraddaa jedhu achi Bosoosoo jedhama Bosoosoo bakka jedhamu ganda Bosoosoo keessa akka jirani dhagaa kuma amma dhagaa jirtanii
Kanaaf waan barbaadamu waan miira isinitti dhaga'ame gochuuf yookiin arjoomuu ni dandeessu. Qophiin seenaa keenya har'aa kanumaan goolabna daawwattoota keenya qophicha qopheessuun kan isin biraan gahaa ture Baayiluu Lachoo akkasumas ogeessi kaameeraa keenya Haftamuu Abarraa ture. Hanga ammaatti waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isin jenna. Torban qophii biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii keessa nuuf turaan hawwii keenya nagaan nuuf tura.